Akkam jirtu hordoftoota YouTube guyyaa har'aa oduu qabannee isiniif dhiyaanneerra. Oduu kana hamma dhumaatti waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha oduu waliin kan isinii waliin turu ani Yunus Bashirii. Chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun like gochuun komentii nu kennaa nu waliin turaa isiniin jenna. Nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Gara oduu itti aanutti ceenaa. Walitti qabduun boordii filannoo biyyoolessaa adda Burtukaan Miidhagsaa waa'ee hidhamuu aangoota adda bilisummaa Oromoo ilaalchisee qaama dhimmi ilaallatu waliin dubbachaa jirra jette. Walitti qabduun boordichaa kana kan jette kaleessa wayita galmee kaadhimamtootaa fi dhimmoota kanaan wal qabatan waliin aangoota paartilee siyaasaa waliin marii taasifteerratti. Marii sana irratti gaaffii aangoota siyaasaa irraa ka'aniif deebii kan kennite adda Burtukaan namoota siyaasaa dhimmi isaanii mana murtii ilaalamaa jiru filannoo dhufu irratti dorgomuudhaaf kaadhimamummaan galmaa'uu hin danda'an jetteetti. Marii ture kanarratti dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo Battee Urgeessaa miseensonnii fi aangoonni adda bilisummaa Oromoo dhimmi isaanii mana murtiin cufame akkasumas kan abbaan alangaa himannaan irratti banuu hin qabu jedhe garuu ammallee mana hidhaa akka jiran ibseera. Miseensonni kanneen mirgi isaanii irraa hin fudhatamin garuu ammoo mana hidhaa jiran kaadhimamummaan dhiyeessuu ni danda'ama jechuun obbo Batteen gaafatee ture. Walitti qabduun boordii filannoo adda Burtukaan Miidhagsaa waa'ee miseensota adda bilisummaa Oromoo mana murtii irraa dhimma hin qabne garuu ammoo mana hidhaa jiran qaama dhimmi ilaallatu waliin dubbachaa jirra jetteetti. Hanga beellama hin qabnetti kan mana murtii sababni ittiin mana hidhaa jiraniif hin jiru jetti. Dhimma kanarratti mootummaa naannoo Oromiyaa waliin dubbachaa jirra jechuun dubbateeti. Haa ta'u malee kanneen mana hidhaa jiraniif dhimmi isaanii mana murtiitiin ilaalamaa jiran kaadhimamummaatiin dhiyeessuun akka hin dandeenye dubbatte. Walitti qabduun boordii filannoo kun namootni dhimmi isaanii mana murtiidhaan ilaalamaa jiru kaadhimamummaatiin galmeessuudhaaf seerri filannoo akka hin ayyamne ibsiteettis. Kana malees bakka bu'aan adda bilisa baasaa biyyoolessaa Ogaaden Ahmed Mohammed mootummaan paartii siyaasaa irraan dhiibbaa garaagaraa geessisaa akka jiruu fi waltajjii marii kanarratti dubbateera. Waltajjiileen isaanii cufamuu fi qophii kaadhimamtootaa qopheessuuf yeroo gara aanoleetii deeman miseensonni paartichaa akka gara jigaatti deebi'an taasifamaniiru jedhe. Paartii biyya bulchaa jiru bakka bu'ee kan argame Alamuu Simee namni seera malee hidhamuu hin qabu filannoo dammaqsuuf bareechuuf jedhame immoo olaantummaan seeraa qabuu hin qabu jedhe. Alamuu Simee dhiibbaan miseensota paartii siyaasaaf deeggartoota irra gahaa jiru yoo jiraate rakkoo mudateera jedhu sirriitti yaa eeramu nuti ammoo giddu galeessarraa nama ni ramadna bakka isaa deemuun tarkaanfii sirreessuu barbaachisaa ni fudhata kun ammoo bakka biraatti akka irra hin deebi'amneef tarkaanfii sirreessuu fudhachuuf nuti qophiidha jedhe. Naannoleerraa deeggarsa gahaa argachaa hin jirru boordiin filannoo biyyoolessaa sochii filannoo barbaachisu taasisuudhaaf naannoleerraa deeggarsa gahaa argachaa akka hin jirre beeksiseera. Tokkoon naannolee hojjettoota boordii filannootiif konkolaataa akka dhiyeessuuf si'a 4 ol xalayaan gaafachuu kan dubbattu adda Burtukaan hanga ammaatti deeggarsa barbaachisaa ta'e kan taasisan aanolee Amaaraa fi Sumaalee qofaadha jette. Hojjettoonni bakka bakkatti socho'anii hojii isaanii hojjechuu kan hin dandeenye yoo ta'e filannichi yeroo karoorfametti raawwachuu akka hin danda'amne kan akeekkachiiftee walitti qabduun boordichaa ta'ee jedhames ta'uu dhiibbaadhumaan tumsa bulchiinsa argachuu dhabuun paartilee fi boordii filannoof qormaata ta'eera jetti. Kaadhimamtoonni hanga barbaachisu galmaa'uu dhabuu buufataaleen filannoo ifa ta'an irratti kaadhimamtoota gahaa galmaa akka hin jirre marii kaleessaa kanarratti adda Burtukaan dubbattee jirti. Ammas taanaan paartileen buufataaleen filannoo banaman irratti kaadhimamtoota akka galmeessaniif waamicha dhiyeessiteeti. Haa ta'u malee yeroo kaadhimamtoota galmeessanitti hojimaatni walqixa ta'ee dhibuun rakkoo akka ta'e bakka bu'aan paartii Itoophiyaa ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ዱበቴራ bakka bu'aa izeemaa kan ta'e Waasii kun tasfaa'ee kaadhimamtoota galmeessuudhaaf ulaagaaleen boordichi ifatti gaafateen ala kaadhimamtoonni ragaaleen dabalataa biroo akka dhiyeessaniif ni gaafatamu jedheera. Hojjettoonni mootummaa kaadhimamummaadhaaf galmaa'uudhaaf yeroo garaagaraatti buufata filannoo deemaniiti waajjira hojjetan xalayaa akka hojii gadhiisan agarsiisu akka fidan gaafatamu jedhe. Adda Burtukaan gama iseetiin kaadhimamummaadhaan dorgomuudhaaf xalayaa hojii gadhiisuu dhiyeessuu kan qaban abbootii seeraa abbootii alangaa fi hojjettoota caasaa nageenyaa ta'uu taasisuun kana irratti sirreeffamni akka taasifamu dubbateeti. Marii kaleessa ture irratti bakka bu'aan paartilee siyaasaa kan akka ABO, KFO, Izeemaa, Badhaadhinaa fi OLF dabalatee kanneen biroo argamaniiru. Akka boordii filannoo baasetti galmeen kaadhimamtoota akka lakkoofsa Itoophiyaatti gurraandhala 8 hanga 21tti gaggeeffama. Haa ta'u malee dhiyeessii meeshaalee naannoleen tokko tokko buufataaleen hunda qaqqabsiisuu waan hin dandeenye kana
hordofee ammoo buufataaleen filannoo hunduu banamuu dhabuun isaanii galmeen kaadhimamtoota muraasaa lammaffaatiif akka lakkoofsa Itoophiyaatti hanga bitootessa 6 akka dheeresse ibseera. Hayyigaa hordoftoota chaanaalii keenya oduun warra qabannee dhiyaanne kanarraa kan akkaataa guyyaa boruu oduu biraan hanga wal agarruutti nagaan turaa isiniin jenna. Chaanaalii kana subscribe gochuun like gochuun namoota biraaf akka hirtan isiniin jecha guddaa galatoomaa isiniin jenna. Yeroo gaarii.